Waaqa iftee bariitee bariif nagaa kennitu dachees diriirsitee uumama hundaa soortu ardaan nagaa barri nagaa jechuun erga baalli fudhatee waaqa galateeffataa hawaasa isaa tajaajiluuf qeesaa gadhiisee maatii isaa hayyoota gadaa jalkiyaa fi jal'aaba isaan eegamee ardaa jalaatti godaansi abbaa gadaan godhamu tumaa seera gadaati. Imala aarsaa qabuunis hawaasa isaa tajaajiluuf ta'uu qorataan sirna gadaa obbo Iyyaasuu Baasaayee himan. Bulee horaatiin bargudaa ka'ee haga dhufee mi'ee bokkootitti baalli kennu miilaan deemama. Makiinaan hin deemamu. Maaliif karaa konkolaataa irra ardaan jilaa hin jiru. Karaa kana keessa jira, bosona keessa jira. Bosona san keessa deema, hin qubata, hin bula, manni hin jiru. Wayita ardaa jilaa ga'anii aduun seentus ibidda ifachaa yaanas nyaataa daa'imman ammoo gadaa barsiisaa gadaattis guddisuun baratamaadha. Wayita lafti bariitu ammoo abbaan gadaa hawaasa naannoo ardaa jilaa jiraatan rakkoo isaanii gaafatanii akka seera gadaattis furmaata kennu. Kanaaf gadaan qajeelaadhas jedhama. Abbaan gadaa erga baalli fudhatee eegalees qotee oomishatee daldalees waan ol kaatu hin qabu. Kanaaf ammoo hawaasatu gumaata kennaa fi bulchiinsi godina Gujiis abbootii gadaa ardaa jilaa daraartu jiraniif gumaata taasise. Gumaata qaba daraaraa hoo? Isaan daraari namaan daraari daraaraa siiqu. Anam mi'itee mi'aa dammatee ititii jira horii buli jira ulee. Gumaata kennuun tumaa seera gadaa yoo ta'u saanamni dacheen illee akka eebbifamtuuf waan kennamuudhaa jiran abbaan gadaa Jiloomaannoo. Dabballeen jammaree inni dhufee gadooma ga'u gumaata jira. Duruma ammaa muti duruu gumaati jira. Gumaati sun aananii dammaan garbu'uun eebba fudhataa latti eebba dhaggattii ilmi eebba dhaggataa. Intalti eebba dhaggattii eebbaan bulanii eebbaa oolanii. Bulchaan godina Gujii obbo Nagash Bullaallaa gumaata kennuun seera gadaa eeguu fi kabajuun dirqama dhalootaati jedhan. Namni gumaachituu sun waan dhabeef osoo hin ta'in na eebbisetti eebba irraa argata. Namni haadhaaf abbaasaa gadaan gadaa Oromoo hunda gadaan hangafa Oromoo gadaa hangafa bulchiinsaa eegatee hangafarraa eebba argachuun barbaadda. Rabbiif uumaa gaditti namni siin dura jiru sun akka abbaatti. Akka nama si olitti ilaalte yoo gaafa irraa eebba argattu eebbifamtaa jechuudha. Qorataan aadaa obbo Duubee Adulaas gumaata kennuun sirna gadaa keessatti duudhaa jiru waakkii malee hojiirra oolchuudhaa jedhan. Seera gadaa keessatti gumaata kennuun seera. Gumaata jechuun kan qabullee kan qannellee gaafa amma abbaan gadaa qachaa kana dhufee qubatu gumaata fidamaaf. Inni nuu fidaan jedhu kun seera. Walharkaa fuudhiinsi baalli 75ffaa gadaa Gujii milkaa'inaan akka raawwatamuufis bulchiinsi godinichaa qophii eegaleeras jiran obbo Nagash. Hunni ala jiru hunni Oromoo alatti adda addaa jiru. Oromoo alattis lammiin Afrikaa sirna kanaan bara dheedhee fi waamicha banaa godhuudhaaf qophii jirra. Karoora karoorsinee irra inni kun bu'uura san jalqabuudhaaf amma yayyamaa jira jechuudha. Yayyaba wixinee isaa kiyaa jirra. Haga ammaa geggeeffame irraa olitti bara kana san caalaa qopheessuudhaaf uummatillee qophaa'aa jira. Bulchiinsis qophaa'aa jira. Tummaa naannoolleen kanan beekaa kanaafi koree fi danda'ee fi hojii kana hojjechuudhaaf sirna kana ijaaraa jirra. Barri bara jilaa fi gadaati gadaan haamisu.